Kanaa hiikni fannoo. Muka qaxxaamuraa harka namaa keessaa ogummaa bobbocaa fi faaya nama ogeessaa. Kan molokseen baatee mandararra labu, kan baay'een dhungachuuf fiigichaa caccabu. Kanaa maaloo jamaa fannoo Yesuus baate, gindillaan baachuunsaa isatti ulfaate. Uffata gadheeraa qomee akka katee, gaabii dilbii saniif qoobii dhadhaabbatee, waan akka marataa mataatti maratee, nama guddaa ta'uuf waan tuulan tuullate, abbaa akka jennuuf miila irratti kufne, waan qabnu akka laannuuf borsaa keenya urgufne. Kanaafi kan Yesuus dhufee nama ta'ee dhiphina dhiphate, maal isaaniin dhalchee nuun hin guddifate? Yihudiif Giriikii, dhiiraa fi dubartii fannoon wal qixxeesse, isaaniin ol kaasee unuun gadi buuse. Mee taa'atii ilaalaa kana obboloota. Ammumayyuu jiraam hojiin Fariisota. Maatiyos boqonnaa 23 irraa 1-10 qucci jedhee dhufee na dura dhaabata anaan hojiin isaanii. Baataawwii abbaa lubbuu kan jiraa fi du'aa waaqatti dhiyeessu, jiraattis nu tsoomee yoo du'es jiraatee kan nu qulqulleessu. Mala'aaka Rabbii isgoo safuu jedhee kan itti sagadu kan namni ulfeessu. Sagalee cicciteen akkuma bakakkaa arfaasaa guungumee, innis of mul'isee huccuu kakuu moofaa fakkaatuun faayamee, gaararra of kaa'ee lejee jedhee waame, borsaa keessaa fuudhee nama dhungachiisa muka bobbocame. Kanaa hiikkaan fannoo dhuguma dubbannaa, yoos maal nuuf haa godhuuf Yesuusin abdannaa? Mee innoo haa ta'u fannoonoo jaalalaa, hunda abbaa godhee, hunda qeesii godhee maaf waliin qixxeessu, maaf akka gingilchaa sabammoo calalaa? Alaabaa addunyaa maaliif ol galchina mana keenya keessaa, moo dikshineriin keenya amantiif siyaasa fannoo tokkummeessaa? Anoo sinan gaaffa mee hiikkaan fannoodhaa, mormatti rarra'uuf borsaa keessa ta'uu irra darbee maalidhaa? Tole tokkos jira, fakkii ittiin kaasuu, ittiin mallatteessuu, macaafa qulqulluu keessa eessa jira? Gannaa fi masqala guyyoota ayyaana tokkoon isaan argamu lafti bataskaana. Kuni hurriidha moo malaaka Rabbiiti moo ol butameen dachee kanarraatii? Nama jechisiisa hunduu adii adii. Tokko jiraa laata minciraan qamadii. Utuu qulqullummaan kanaanidha ta'ee silaa biyyi keenya jannatuma ta'e. Ka'ee tandeeffadha billaa koo mandheetti, mana qulqulleessutuun bahin bakkeetti. Nuu galeeraa laata unuufuu hiikni isaa, maaliif akka du'e dhoksaan dhiphina isaa? Nus fannoo yoo jennu muka qaxxaamuraa faarsuu irra darbinee waan nuuf gale jira. Mukaan moo dhiphinaani fannoo kan nuyi jennu, moo akkuma jaraa nus addaan hin baafnu? Muka moo Yesuus xiyyeeffannoon keenya, kamidha inni guddaan dhoksaan fayyuu keenya? Uumaan waaqaaf lafaa muka qaxxaamuraa nu barsiisuuf jedheeti akka waan homaattuu hin gallee of godhe. Ammas ittan fufa gaaffiin kon dhaabatu, maaltu siniif gallaan fannoosaa faarsitu? Baay'eetu dubbata dhiphina fannoodha. Garuu fannoo Yesuus maaltu adda godha? Phexros yoo laalle gadi garagalee sanuu fannifame, baay'een nyaata ta'ee bineensa beela'eef fayyaatti kenname. Baay'een utuu laaluu danfaa bishaanitti utuu faarsuu lixe, baay'een fannoo irratti ibiddi guggubee jiraatti isaan fixe. Baay'een lukti isaanii gargar harkifamee lamatti tarsa'e, morma isaatii gadi jiraatti awwaalame baay'eedha kan du'e. Eeyyeen dhugumadha Yesuusis argeera gochaa suukkanneessaa, garuu inni kansaa hundumaa kan caaleef icciitiinsaa eessaa? Jiraatti caccabe lafee miila hattoota bitaaf mirga isaayyuu, akka warra kaanii fannoo irra hin turre guyyaa guutuuf iyyuu. Dhuguma natti maa icciitiinsaa maalii? Kansaa maaf faarfame warra kaaniin olii? Wanti faarsitaniif kun isiniif galee yoo ta'e gaariidha. Miti taanaan garuu kanas sanas ta'u hundumtuu tokkodha. Dhukkubbii qaamaatii dhiphina kan jedhan har'a baay'een nama. Yoo akkana ta'e kan wareegamtootaa waliin wal qixuma. Garuu inni kan Yesuus dhukkubbii qaamaatiin olii dhiphinni isaa yoo inni nuuf galeef dhimma keenyan ta'u dhugumaan mukti isaa.
kan geete semaanee dafqi dhiigaan makaa inni gaafa fannoo Eloohii jechuun wawwaachise. Cubbuun ardii kanaa isarra tuulamnaan abbaan gargaarsa isaa irraatii deebise. Kophaasaa dhiphatee ergamtoota hamminaa dura ceephoo baatee wanta bara baraan abbaatti adda ba'e isatti fakkaate. Du'a bara baraa isa cubbuun fide kan nama hundumaa du'uudhaaf dhiphate dhoksaa dhiphina isaa jecha maaltu himaa? Du'a namni du'uu hin turre duuni Yesus miti dhiphinni isaa isa kan namootaa. Kanaaf warri kansaa kan baraaramaniif du'a isa lammataa. Isatu du'ee fi jennaan isaan immoo amantiidhaan du'u guyyaa guyyaadhaan cubbuu hin saaxilu malee hojjetanii erganni salphisee Yesus furii isaanii. Aarsaa jiraatoodha cuuphaa guyyaa guyyaan Yesus waliin du'u wajjinis jiraatu yoo akkas ta'edha fannoon kiristaanaaf kan hiikkaan ni laatu. Anaaf egaa fannoon kan armaan gadiiti malee muka caakkaa callee mormaas miti. Karoora fayyinaa uumama hundaa dura abbaan naaf qopheesse aarsaa guyyaa guyyaa isa kakuun dura gaaddidduudhaan ibse. Hoolaa iddoo aarsaatti cubbamaan billaadhaan gaafa hunda gorra'u du'a cubbuun fiduuf wabii dhala namaa ofii bakka bu'u. Kan jaalalli abbaa jaalalli Yesuusis dhala namaaf qaban irratti mul'ate gaaffiin qulqullootaaf ergamoota waaqaas deebiitti argate. Adeemsa Waaqayyo hammeenya abbaa sobaa ittiin bakkee baase. Hangamis seerasaaf akka iddoo kennu kan ittiin beeksise. Har'as akkamittiin manni qulqullummaa samii akka hojjetu dhiiga akkamii baatee luba keenya ta'ee abbaa nuuf kadhatu. Cubbuun maaliif akka jibbamoo akka qabu tuqaa na barsiise. Jaalalli hiikkaansaa akkam akka ta'e kan na hubachiise. Kana anaaf fannoon kanaafan faarfadha. Muka tolchee miti jireenyaan nan baadha. Kan Yesus fannoo kee baadhuu na hordofi naan jedhes kanadha. Fannoon Yesus baates muka otoo hin taane dhiphina cubbuudha. Yoo atis jaalala fannoo qabda taate biyyi lafaas irraa atis dachee irraa kan itti rarraate. Gorsa armaan gadiif qalbii naaf ergisi. Yoon si gaddisiise hadaraa naaf dhiisi. Kan Yesus dhiphisee hubadhu cubbuudha. Hoolaan kakuu duraa gorra'amaa ture sunis Yesuusidha. Har'as cubbuu hojjechuun Yesus fannisuudha. Yoo Yesus jaalatte cubbuu immoo jibbuudha. Cubbuun waayyuu miti seerarra darbuudha. Seerri egaa madaallii jaalala keenyaadha. Yoo ana jaallattan abboommii koo eegaa jedheem Yesus iyyuu. Kanaaf seerri gooftaan jira har'ayyuu. Yesus fannoo isaatiin seera nurraa kaase. Hidhaa jalaa baane birmaduu nu baase. Ayyaanaan fayyine kanaaf seeran eegnu warra jedhan har'a baay'ee isaan hin beeknu. Warra fannoo Yesus gatii dhabsiisanii ergamoonni Luusfer har'as kunoo isaani. Dhuguma ayyaanaan tola nu fayyise hidhaa cubbuu jalaati kan inni nu baase. Seeronni ayyaanaa kakuu moofaa hunduu kan Yesuusin ibsan warra akka gaaddiddu dhuguma Yesuusin raawwatamaniiru seerri kurnan garuu har'umayyuu jiru. Mul'ata 22:14 har'a hiikkaa badus hiikkaan inni duri kan abboommii eegan haa gammadan jedha. Egaa hiikni fannoo naaf abboomamuudha. Egaa muka miti godaannisa madaa isa kan Yesuusi ofirraa qabaadhu akka Phaawulosi. Kana jechuun miti fakkii ofirra kaasuu, deemsa dheeraa deemuu, ofis mammadeessuu, gadaamittis galuu miti nama keessaa ba'uu. Godaannisi Yesus wal'aansoo cubbuutiif lubbuun aarsaa ta'u. Inni nuuf haa ibsu wanta hafe hundumaa. Garuu nan arrabsin dhugaa sittan hima. Kunin agarsiisu amala kiristaanummaa. Kanaa hiikni fannoo. Muka qaxxaamuraa harka namaa keessaa